Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Horra Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti waraanni Biltsiginnaa dargaggoota 5 ajjeechaa jumlaa waraana mootummaa paartii Biltsiginnaan uummata nagaa irratti geggeeffamu ABO'n balaaleffate. Buunnoo Beddellee Cawwaaqaatti hidhaa fi ajjeechaan hammaachuun dhaga'ame. Lakkoofsi waraana Biltsiginnaa sirnicha ganuun waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii heddummaachaa jira jedhame. Oromiyaatti rakkoon nageenyaa barattoota qaama miidhamtootaaf ba'aa dachaa ta'aa jiraachuu qorannoon tokko agarsiise. Phaaphaasonni muudaman hundinuu muudamni isaanii mirkanaa'ee fi akka hojiitti galan abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa gaafatan. Hordoftoota amantaa Musliimaa guutuu addunyaarra jiran maraan baga ayyaana Iidal Adhaa kan bara 1444ffaan isin gahe jecha amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin an Amaanu'eel Laggaati. Horra Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti waraanni Biltsiginnaa dargaggoota 5 godina humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamanii fi waraanni Biltsiginnaa gamtaan ajjeechaa fi hidhaa itti hammeessaa jiran keessaa tokko kan taate godinni Horra Guduruu Wallaggaa haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen himan. Keessumattuu hidhaa jumlaa ajjeechaa fi saamichi humnoota kanaan hawaasa nagaa irratti raawwatu akkaan jabaatee itti fufuus maddeen dabaluun addeessaniiru. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa waxabajjii 25 bara 2023 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu ganda Tulluu Habiibii jedhamutti waraanni mootummaa dargaggoota ola deemoo sharra isaatti roobsuun ajjeesuun dhaga'ameera. Dargaggoota ajjeefaman kanneen keessaa 2 obbolaa ta'uu kan himan maddeen ijoolleen kunneen siyaasa kam keessaayyuu harka qabaatanii utuu hin taane waan Oromoo ta'aniif qofadha jechuun yaada isaanii Gadaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Dargaggoonni haala suukkanneessaan waraana Biltsiginnaa kanaan ajjeefaman kunneen tokko Warquu Taayyee, 2 Gammee Maammoo, 3 Nagaroo Jabeessaa, 4 Faayisaa Tashoomaa fi obboleessa isaa Eeliyaas Tashoomaa kanneen jedhamanidha. Ajjeechaa jumlaa waraana mootummaa Biltsiginnaatiin uummata nagaa irratti geggeeffamuu ABO'n balaaleffate. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n ijoo dubbii waxabajjii 26 bara 2023 baaseen giddugala Oromiyaa godina Shaggar Kibba Lixaa Ona Qarsaa Maallimaa ganda Gibbisoo jedhamutti waraanni mootummaa paartii Biltsiginnaan hoogganamu gaafa waxabajjii 22 bara 2023 halkan uummata nagaa namoota lakkoofsaan 8 ta'an mana isaaniitii gadi baasuun haala suukkanneessaa ta'ee rasaasa itti roobsee bakka tokkotti akka fixe odeessi qabatamaan uummata keessaa argame mirkaneessee jira. Biyya mootummaan uummataan filamee fi uummataaf filamee hin jirre garee afaan qawween aangoo siyaasaa dhuunfatee bulchu jalatti uummanni nagaan mirga diimokiraasii isaa argachuu hanqannaan mirgi namoomaa isaatuu sarbamuun qe'ee isaa keessatti yakka tokkoon ala waraana mootummaan akka bineensaatti ajjeefamuun gadda guddaa onnee namaa cabsudha jedhe. Kanneen qe'ee isaa irratti yakka tokko maleetiin guyyaa kana ajjeefaman Takiluu Mokonnon, Tsaggaayee Mokonnon, Fissahaa Mokonnon, Abbabaa Tasammaa, Kafanii Mul'ataa, Damisuu Takkuu, Abboonaan Dassee fi Habtaamuu Naggasaa kanneen jedhamanidha. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n uummanni nagahaan qe'ee isaatii nagaan bahee galuu dadhabuun waraanni mootummaa itti gaafatamummaan itti hanqatuun ajjeesamuu yeroo dhaga'u gaddi itti dhaga'amu olaanaadha. Tarkaanfii ajjeechaa fara dhala namaa ta'ee uummata nagaa fi meeshaa maleeyyii irratti fudhatamu kana jabeesses balaaleffata. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjeechaan seeraan alaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa kan turee fi ammas itti fufee jiru yoo ta'u, ABO'n kanneen lubbuu lammiilee nagaa balleessan hundi ija seeraa duratti akka dhihaatan ammas cimsee gaafata jechuun ijoo dubbii baaseera. Buunnoo Beddellee Cawwaaqaatti hidhaa fi ajjeechaan hammaachuun dhaga'ame. Waraanni Biltsiginnaa badii tokko malee ilmaan Oromoo dararaa jiru godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti hidhaa fi ajjeechaa hammeessuun hawaasa nagaa goolaa jiraachuu odeessi nu qaqqabee addeesseera. Haaluma kanaan gaafa waxabajjii 25 bara 2023 waraanni mootummaa Biltsiginnaa mooraa waraanaa Cawwaaqaa 2ffaa irraa gara Cawwaaqaa 5ffaatti bobba'uun nama nagaa maqaan isaa Asraar Ahmad jedhamu abbaa daa'ima 5 kan ta'e badii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesuun ibsame. Kana malees aanaa kana keessatti waraanni Biltsiginnaa kunneen hidhaa jumlaa hawaasa nagaa irratti hammeessuu maddeen keenya himaniiru. Namoota nagaa badii tokko malee hidhamanii hiraarfamaa jiran keessaa kan maqaa arganne Suleemaan Solomoon, Kadir Mahammadii fi Hussein Indiroo kanneen jedhamanidha. Aanaa kana keessatti sochii baajaajii fi konkolaataa uguruun kan to'atan yoo ta'u, kaabiloonnii fi kaadiroonni aanichaa hanga qarshii 20,000 kaffalchiisuun akka gadhiisanis himameera.
Hawaasni naannichaa saamicha irratti geggeeffamaa jiru kaan hedduu miidhamaa akka jirus maddeen keenya ifoomsaniiru. Lakkoofsi waraana mootummaa Bilxiginnaa sirnicha ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii heddummachaa jira jedhame. Loltoonni Bilxiginnaa gocha sirnichaa jibbuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalaman akkaan dabalaa jiru. Kunis sirnichi ilmaan Oromoo fi Oromummaa balleessuuf hagam akka hojjechaa jiru waan hubataniif gara qabsoo saba isaaniitti makamaa jiraachuu agarsiisa. Haaluma kanaan loltoonni Bilxiginnaa 5 mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Tongoo irraa qawwee fi hidhannoo guutuu waliin godina Wallagga Lixaa aanaa Beegiitti waraana bilisummaa Oromootti dabalamaniiru. Loltoonni Bilxiginnaa kunneen qawwee Turkii tokko dachaatuu 4 rasaasa 1,080 boombii 10 fi hidhannoo 5 qabatanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamaniirus jedhameera. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Gujii Lixaatti waraanni Bilxiginnaa lakkoofsaan 7 ta'an mooraa Bilxiginnaa ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu odeessinu qaqqabe ifoomse. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa waxabajjii 25 bara 2023 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa fi aanaa Galaanaa irraa loltoonni 7 waraana bilisummaa Oromootti makamanii jiru. Aanaa Bulee Horaa irraa loltoonni 3, aanaa Galaanaa irraa loltoonni 2 qawwee AKM Turkii 4 dachaatuu 1 rasaasa 1,000 fi hidhannoo 5 qabachuun waraana bilisummaa Oromootti yoo makaman gaafa waxabajjii 26 bara 2023 aanaa Bulee Horaa ganda Badhoodhee irraa loltoonni Bilxiginnaa 2 qawwee AKM Turkii 1 dachaatuu 1 rasaasa 3,000 fi hidhannoo 2 fudhachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuu odeessinu qaqqabee addeesseera. Oromiyaatti rakkoon nageenyaa barattoota qaama miidhamtootaaf ba'aa dachaa ta'aa jiraachuu qorannoon tokko agarsiise. Qorannoo haaraa dhaabbanni waldaa Weerwiis jedhamu dagaagina mirga namummaa fi diimokiraasiitiin wal qabatee mata duree ba'aa dachaa jedhuun naannoo Oromiyaatti gaggeesse rakkoon tasgabbii naannicha keessa jiru barnoonni hunda hammate akka hin jiraanne gufuu ta'uu mul'iseera. Qorannoon qorattuu Hiwoot Saamu'eeliin geggeeffame kun jimaata torban darbe ifa taasifame akka mul'isutti tasgabbii dhabuun siyaasaa yeroo baay'ee hojiirra oolmaa barnoota hunda hammate irratti danqaa ta'eera. Barnoonni hunda hammate sadarkaa gadaanaa ta'e irra jiraachuu eeruun rakkoo kana furuuf tarkaanfiin homaayyuu fudhatamaa hin jiru jedheera. Qorannoon kun Oromiyaatti rakkoo dhiibbaa siyaasaa bara 2018 booda barnoota hunda hammate magaalota 5 kan akka godina Arsii Lixaa Shaashamannee, godina Wallagga Bahaa Naqamte, godina Harargee Bahaa Haramayaa, godina Bunnoo Beddellee fi godina Shawaa Lixaa Amboo keessatti kan geggeeffamedha. Hokkora siyaasaa mudatee wal qabatee dhaabbileen miti mootummaa fi biroo kanneen barattoota qaama miidhamtoota gargaaran meeshaalee gargaarsaa dhiyeessuu irratti rakkoon isaan mudachaa jiraachuu qorannoon kun addeesseera. Hiwoot yeroo eebba qorannichaa akka hubachiiftetti sababa hokkora siyaasaatiin Naqamtee fi Beddellee keessatti dhaabbati miti mootummaa dhimmi qaama miidhamtootaa akka waliigalaattii fi addatti ammoo barnoota qaama miidhamtootaa hammate irratti hojjechaa jiru akka hin jirre addeessiteetti. Hunda caalaa qormaata kan ta'e barnoota hunda hammate namoota qaama miidhamtootaaf hojiirra oolchuudha jetti. Hiwoot kan ofii ishee qaroo dhabeettii taate yeroo qorannoo ishee keessatti rakkoo maallaqaa fi dhimmoota birootiin magaalaa Shaashamanneetti barnoota hunda hammate hojiirra oolchuun rakkisaa ta'us rakkoo siyaasaa fi nageenyaa haala hammeessaa akka jiru qorannoo ishee ibseera. Akkasumas argannoon qorannichaa akka ibsetti yeroo lagannaa barnootaa yookaan hiriirri mormii jirutti manneen barnootaa darbee torban 1 fi 2 cufamaa akka turanii fi barattoonni qaama miidhamtoota ta'an harki caalaan isaanii yeroo deebi'ee manni barnootaa banamu gara mana barumsaatti hin deebi'an. Maatiin barattootaa kanneenii deebisanii erguuf fedhii hin qaban jetteetti. Kana malees hokkoraa uumamuu danda'u sodaachuun barattoonni tokko deebi'anii deemuu hin barbaadanis jetti. Argannoon qorannoo ishee barnoota hunda hammateef baajata gahaan akka hin ramadamne inni ramadameeyyuu waraana kaabaa fi Oromiyaa keessa turetti ergamaa akka turee fi dhimma waraanichaaf oolaa turuu Hiwoot himteetti. Phaaphaasonni muudaman martinuu muudamni isaanii mirkanaa'ee fi gara hojiitti akka seenan abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa gaafatan. Phaaphaasonni Abbaa Saawuroosii fi kanneen biroo muudaman hundinuu muudamni isaanii akka mirkanaa'ee hojiitti galan abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa gaafataniiru. Jaarsoliin biyyaa fi hayyoonni haala waqtaawaa Sinodoosii Oromiyaa ilaalchisuun ibsaa kennaniin dhiibbaan gama eenyummaatiin Oromoo irratti raawwatamuu balaaleffataniiru. Ibsa kana kan baasan Yuubaa Bayyanaa Sanbatoo, Caalaa Soorii fi Abbaa Gadaa Sabboo Qalataa yommuu ta'an, ibsa isaaniitiinis uummanni Oromoo saba kamuu kan ofirraa hin dhimne ta'uu kaasuun Oromoon akka hojii isaaf iddoo gahaan hin kennamiifin jiraa jedhaniiru.
dhiibbaa gama afaaniitiin jiru ilaalchisuun cunqursaan amantaa dahoo godhachuun Oromootti duulamaa jiraachuus ibsan. Kanaafis akkaataa gaaffii uummataatti gaaffiin afaan ofiitiin waaqeffachuu ni deeggarraa jedhaniiru. Gaaffiin Oromoon mana amantaa Ortodoksii gaafatee afaan isaatiin waaqeffachuu ta'uu kan ibsan hayyoonnii fi jaarsoliin biyyaa humnoonni garaagaraa biyya keessaa fi alaa dhiibbaa taasisaa jiraachuu himaniiru. Abbaa Saawuroos dabalatee Phaaphaasonni muudaman karaa garaagaraan jijjiiraan kan taasifamu taanaan fudhatama hin qabus jedhaniiru. Kanaafis Sinodoosiin Itoophiyaa Phaaphaasota muudaman kana akka mirkaneessu gaafataniiru. Uummanni Oromoo waan isaaf malu waan beekuuf Phaaphaasota uummatatti dhiyaatan malee kan iddoo biraatti dhufan hin barbaannus jechuun dubbatan. Dhimmi gaaffii eenyummaa mana amantaa keessatti erga ka'uu eegalee kan bubbule ta'us waggaa 2 fi 3 as bifa addaatiin ol bahee mul'ataa tureera. Dhiheenyaa kana immoo sababuma kanaan atakaroo mana amantichaa keessatti uumamee turuun ni yaadatama. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo hordofuuf karaa toora YouTube Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun maatii ta'aa hordofaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutii walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.